Mucaa qabaachuu koo osoo beektuu akkamittiin iddoo kana naalachuu dandeessee silan si jaaladhuu fi obsa yoon qabaadhee guyyaa tokko naaf ta'a jedhee waanan yaadee fi yoo jettuu kan dubbatte Hermeellaanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Keddoo YouTube marti keessan siniin jecha Keddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa kaa lammii koo qaalii qimamoojjee kiyya siniin jedha sagalee kiyyaaf dhiifama naa godhaa qofaanis na qabee jira siniin jechuun jaaladha. Egaa haa ta'uyyuu malee yeroota darbanii Hermeellaanii Ruutaa waamuudhaanii abbaa manaa kee Abiraamidhaanii in jaalattaahi yoo jaalatteetta ta'e wajjiniin jiraadhu yoo ta'u baate immoo anaaf gannaa dhiisii wajjiniinan jiraadhaa lubbuun kiyya rarraateetti yoo jettu kan isheen dubbatte. Haa ta'uyyuu malee yoo dandeessee kan kee godhachuu mirga qabdaa andurayyuu dhiiseera yoo jettu Ruutaan kan dubbatte. Egaa asirrattis Ruutaa faana walii beellamanii akka turan ni yaadatama. Haa ta'uyyuu malee Ruutaan argamuu waan diddee ni fakkaata. Hermeellaan garuu akka jechaa jirtutti ani shamarreedha dadhabees jira isa kanaafiyyuu Abiraamidhaanii yaadni kee maali jedhee gaafachuun barbaada baay'ees na dabbareera yoo jettu kan dubbatte. Egaa jalqabuma iyyuu jaalalli jamaadha jedhu yeroo odeessanii jaalalli garuu jamaa miti argaadha. Kan jaalatuu fi kan jibbuu sirriitti bareechee adda baasee beeka jedheen itti yaada. Isheen immoo jaalalatu suuta keessa raana qabee jechuun kan isheen ibsachaa jirtu. Haa ta'uyyuu malee egaayii guyyaa har'aa garuu kan haasa'uu barbaanne Ruutaa faana ture. Jalqaba Abiraamumaa abbaadhumaan irraa jaalalli na qabee gaafachuu hin barbaade jetti. Sana irratti egaa bilbilee waameera jennaan obboonni shirri gudi jechaa kokkolfaa dhufanii jiru. Maal taatetu si dabbaree osoon ani jiru eenyus si dabbarsiisaa maal abbaa isaatiidhaaf yoo jedhu dubbate. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf har'a baay'ee kokkolfitee jirtaa maalis argattee jirtaa yoo jennaan ani yeroo hundumayyuu gammadaadha haa ta'uyyuu malee sapiraayisii ta'eetu jira jedhe. Eenyu sapiraayisii si godhe jennaan akka waan hin beeknee maaliif godhatta sapiraayisiin sun karaa kee naaf kenname. Sapiraayisiin sila naaf kennamee miti yookiin immoo kennaa irratti hundaa'ee mi'a irratti hundaa'ee miti kaniin ani iddoo siif qabaadhu garuu wantichi irra caala lafa akkasii qabaadhu na taasise jechuun ibsate. Isheenis gidduu kana keessatti dhugaa kee jettamoo isa dhugaatimoo jetteeni maalidha jennaanii egaa waan baay'ee gammadeef hawwiishii waan guutaafii jiru isheetti fakkaate. Onnee isaas dhaabbattee ilaalutti teesse. Haa ta'uyyuu malee bifa jaalalaa kokkolfoon isaa baay'ee ishii gammachiiseera. Egaa ani waan biraa si gaafachuufan si waame ture ati garuu na harkaa balleessuudhaaf yaalii goote jennaanii maal abbaasaa isaan dhiisii fataa jedhi yoo jedhuun itti dubbate. Abirahaamii anidhaanii baay'een si jaaladhaa jetteeni. Akkamittiidhaan na jaalatta jennaan sin jaaladha kaa jetteeni. Yeroo kana keessatti egaa qaaneffachuu wayii taate Hermeellaanii maalidha jennaan egaa dhagaarratti ol bahee hammatee dhungatee dhodongatee dhugumamuu na qaanessisaa jirtaa yoo jettu dubbatte. Innis maal qaaneffattaa ati qaaneffattuu ta'uu kee har'an si argee ija baastu miti kan turte lakkaa namni gaafa itti adeemanii ija laafaayii yoo jedhu jechuudha. Dhugumas kaa yeroota darbaniif Hermeellaa ture kanii Abiraamidhaan qaaneffachiisaa ture dubara gochaa kan ture baay'ee tokkoon viidiyoo isaanii
osoo gadi buutanii ilaaltanii kan duraa fi kan ammaa matumayyuu waliin argatu fardaa fi lafaa. Egaa ishiinis viidiyoo Ruutaa faana hojjannee argiteetta. Anii fi Ruutaan kaleessamee wal argineerra jennaanii garuu viidiyoo hin argine akkasiin wal argitan nan beekaa jennaan ati yaada ishiidhaaf ni qabdaa ishiinis immoo akkasuma waan agarsiisaa jirtu wayitu jira jennaanii maalidha rakkoon hin jiraatu jedhee egaa baballeessuu harkaadha dhadha'uu yaalee ishiinis yeroo kanatti maaliif na harkaa balleessitaa ani yaada koon si ibsachuu barbaada yoo jetteen haasofte isa dhiisii jedheenii harkuma daddarbachaadha kan ture jechuudha sirrittiin beekaa. Abrahaam yeroo baay'ee waan hin beekne maali yoo dubbate jenna malee micciiree dubbii duubatti darbachuu sirrittidhaan ni beekaa. Akka Ermeellaan jaalattee jirtus ni beekaa. Innis suuta keessa sirrittiin akka jaalatedha. Maaliif jennaan viidiyoon kuni dhugaa ba'umsa ni ta'a jechuudha. Baay'ee tokkodhaan hin dabbaramiin ati nama addaati jechaanidha kan ture. Sana keessattis immoo namoonni wahii komentii na barreessanii yeroo darban callee ilman dhiisayyuu omattuu isaan lakkaa'ee hin beekuu garuu hamma sirrittiin gaafan isaan ilaaluu Ermeellaan eenyu kan mucaa Abrahaamii hammatti yookiin immoo baattu jedhanii anis immoo taa'ee yaadee itti hubadhee lapheen kee qulqulluu akka ta'e nama addaa akka taate adda baafachuu danda'eera. Haala hunduma keessatti iyyuu ati mirxeeyyeedha yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Egaa jalqabumaa kaasee jechuudha akkaataa ishiin itti dhuftetu baay'ee nama dabbara malee shamarreen tokko dhiira tokko jaalachuun waanuma jirudha. Yeroo ammaa immoo sirrittiin himachaas jiru. Garuu har'a osoo hin taane booda gaafa jireenyatti dhaqamee galame rakkoo xiqqoo ni qabaata guddaayyuu ni qabaata malee na gaafattee dhuftee na jaalattee dhuftee jedhaan jechuudha. Argitanitti yoo ta'e Ruutaadhaan yeroo darbanii jechuudha akkaataa adeemsa miila kootii barbaaddee gaaddidduu koo barbaadaa turte isa in yaadattu har'a maaltu ta'e jechaanii ture jechuudha. Akkasisiniin jechuun jaaladha isa biraanis jechuudha gaa haala adeemsa ishee hubatee jechuudha gara dhumaa irratti jechuudha anoo mucaa qabaa osoo beektuu akkamittidhaanii hanga kana na gammachiisuu fi yaadaa jirtaa jennaanii waanan si jaaladhe qofaafidha. Kana hundumaa aarsaa kaffaluun koommoo gaaf tokko kan kiyya taata jedheenii abdiin kutadhu inuman si heegaa. Si fudhadhee gara mana kootiis inuman si galfadhaa si hammadhees akkan barbaade inuman si faana ta'a waan jettu fakkaata hin jenne garuu inni fakkaata. Tolee egaa jechuudha boodarraa isa baattee dhuftee himachuu feetee hunduma isaayyuu harkaa lafatti gadi darbatee fataa jedhii iyyaaddahiinii ani sii jiraa innaan si bira dhufuu gammachuu guddaatiyyuu natti dhagahama jechuun ibsatee ishiinis gaaffii ishii dhiistee kolfatti teessee siniin jechuun jaaladhaa maaliif jennaan fuula ifaan gara ishii dhufee ni deemna bakka bashannanaa fataani jennaa irbaatasii waliidhaan nyaanna yoo jedhanii dubbichi yookiin immoo fiidichi gara galgalaati fakkaata akkanii hojjetame. Ani garuu jalqaba irratti bakka Ruutaan faanaa kanan isaan eegaa ture jechuudhaan immoo viidiyoo kana duwwaayyuu miti kan inni hojjedhe bilbila biraatiin viidiyoo hojjedheen jechuudha. Naaf deemuu didee sheeris naa gochuu didee ani guuteeraa na gaggeessii gadi na dhiisi jette bilbilli tokko jechuudha. Dhugaa qabdii waggaa 6 na wajjiniin jiraatteeti jaalala dhugaa fi kabajamaa natti agarsiiste siniin jechuun jaaladhaa eebbifame jedhaati bilbila Samsungii kiyyaa naaf eebbisaa siniin jechuun jaaladhaa sumaanillee naaf kadhadhaa siniin jedha qofaan na qabee mataan na jaanchaa jira. Innaasa kana siniin jedha kaayii yeroo gabaabaa keessatti jechuudha cidha ajaa'ibaa kana jechuudha itti qophaa nyaanna siniin jechuun jaaladha walumaadhaanii
sinin jedha egaa baazawwee jechuudha egaa akka duraan ta'usa jedhamu ani hin beeku ani Abrahaamidhaaf sodaadheera jechuudha inni wanti hundumtuu akka larraan ta'u gaafa dhaqanii gaalatti galan jechuudha kana beekaadha malee jechuudha hin beennam warra dabarsan irraa hin beenna sinin jedha shaaloom eebbifama